qabsoo kana keessa ka waggaa 50 naannawa kanatti akkamitti hafe yoo ka jedhamu taate isa duraa Oromoon ka cabe walloon irraa ta'u namoonni hedduullee ni dubbatan seenan adda addallee ni dubbataa jechuudha. Achirraa dabaree Shawaan akkasi cabe namoonni sadaffaan itti aanu ummata Harargeen eegasii ni cabe sanniin booda keessa ummanni Oromoo irraa booddee ka'anii cabamti isaanii xumura isaanii ta'e ummata Arsiiti. Lolli yoo argitee waggaa 50 kuni lola Oromoota keessatti argame keessa lola suukaneessa diinaa harka kennachuu diddaa keessatti dhaloonni ilmaan Arsii hayyoonni manguddoonni wal mari'atanii ummata kana haa kaafnu jedhanii ummata mara wajjii duulanii jechuun isaanii ni yaadatama. Sanirra lola Calanqoo ummanni Arsii akka birmachaa ture seenaa fi namoonni hayyoonni hedduu dubbatu. Wallo cabxee jennaan Affaritti duulanii lola Affaritti duulame sanillee ummanni Arsii birmatuu fi namoota hedduutu dubbata. Seenaa argitee hedduutu irraa haasa'e jechuudha. Seenaatitti ka yaadanne yoo jiraate ummanni Arsii fardi 90 ummata Wallootii birmatee fardi 90 keessa namni 9 callaan hafe jechuudha. Fardi 90 gargaaruuf dhaqanii namni 9 callaan hafe namni 9 sanii warri Affaar hin galchinu jedhee hunda isaanitti achitti hambisanii ummata Arsiititti dhufanii namni kenna hagana dhumee namni nu gargaarillee hagana dhume jennaan namoota hafellee nu bira jiran jennaan isinii eebbifne feetan galfadhaa feetan isin bira haa ta'anii jedhanii akka wal jaalalaatitti namoota sanitti heerumsiisanii horan jechuu achitti. Hormaata horan kana keessatti warroonni salgan san dhumanii jennaan ummanni sun afaan Affaar malee afaan biraa akkan haasofnetti. Amman tana magaalaa argitee Awaashitti aantu itti ta'aantu wajjin deebisee naannofni tokko dhaloonni isaanii Arsii warra san irraa ufii afaan Arsii takkan beekan ufii ummata Oromooti jechuudha. Kanaaf argitee hambaa yeroo saniitii fi hambaa aanolee achirraa lolli sun deebi'ee gaafa achirraa gaggaragale Azuuleen keessatti lolli haganan jedhamne godhame. Azuuleen keessatti yoo xiqqaate akka namoonni hayyoonni jaaroleen nama waggaa 135 kan argitee akka ijoollummaa kiyyaatti wajji duraan gaafa waggaa 15 dura jechuudha. Lola yeroo sanii irratti wanni inni haasa'u Arsiin 11 dhume diinni 17 akka dhume haasa'anii jechuudha. Sanirraa gaddeemee achitti hin dhaabanne xumurri cabnana Arsii aanoleen gubbarra ture. Garuu warri amma aanole jedhanii haasan inni boodaa kuni inni amma irraa haasan kuni isa duraatillee miti isa lammaffaatillee miti isa dhumaati jechuudha. Achi dura garuu ummanni keenna Minilikii irraa neetii booji'ee waraana isaa dhabama godhee takka lama odoon jedhee yeroo 7 isaan cabsee ofirraa deebisee jabaatee odoo jiru argitee bifa addaatiin namoota Oromoo keessaa bituudhaan namoota Oromoo keessaa argitee irratti horachuudhaan ummata Arsii cabsuu hin dandeenyu murteeffachuu isaaniitiin bifa adda addaa falatanii falatan san gubbarratti jechuudha. Fala jechuun mala dhawatanii akkana yoo gooneen caba jedhanii ummata san cabsanii gaafa xumura gaafa isaan itti gammadanii gaafni nuti aanole jedhamee ammallee irraa haasamaa jira. Gaafa isaan harma nama hawwatii teennaa fixanii argitee harka abboota keennaa fixanii injifanne jedhan warri alaa gaafsan gammachuu baga injifattan jechuuti aanoleen maqaa dhaye malee guyyaan nu isaan salphifne tokkollee hin dhaafne jechuudha. Sanirraa gaddeeme Arsiin cinaa tokko cabnaan barri dhoobbiraa dhufee dhobbiriin durallee warra lolli adda addaa argamaa ture. Wanni kun ijaaramee akkam goona ka jedhamu haga dheengadda gaafa dargiin dhufeetitti naannoo hin gabroomini jira jechuudha. Naannoo san keessatti ka keessaa bilisummaan xumura irratti argitee bilisummaa isaati osoo falmatu duniyaa gubbarraa deeme ka argitee irraa haarawaa ka jedhamu Baaleen keessatti jechuudha. Hoogganni argitee diddaa gabrummaa sanillee Jeneraal Waaqoo Guutuu ture. Rabbiin isaa araaramu isaa fi warri isaan fakkaatanillee warroota baay'ee lolaa ture jechuudha. Lola sanirratti argitee hangafa qabsoo dhugaa akka ta'e isaantu eegalee eega argitee Arsiin irra naan cabee jedhe warri dakasiin akka gaarii walirraa fudhatee walirraa qabsiifatee fala maal godhuu qabna jedhee warri olaanuu argitee akka Arsii olaanuu gara baddaatitti ta'u lafti isaan itti dayatanillee jiru diina garaacha jira.
gara gadaan argitee bosonni sin jira moggallee waan jiruuf wal mari'atanii tana godhuu qabna jedhanii wanni sun dalagamaa ture jechuudha. Dalagame wanni sun haga ammaatitti argitee bakka ga'ee yoo jenne bakka hin geenne. Wanni dalagame immoo seenaan argitee dalluu dhiirati biyya teenya keessatti seenaa dhugaan uumanii dabarsanii turan. Seenaa argitee lafti sunniin fi namoonni sun namoota seenaa qabanii jechuudha. Maaliif yoo abballeen namni illee namarraa tuffatu dubbachuu dide yoo of jajullee baate abbaan seenaa ofii dhugaa lafa kaa'e jechuu barbaadeeti. Waggaa 50 sun dalagame maaltu bakka ga'uu dhoorgeeti maaltu mootu har'an tana faayidan nuu fiduu dhabameef maali jedhee ka gaafatu warra hafe kana jechuudha. Warri hafe wanni jirumaa inni kana yoo jedhe ammarraa ka'ee waan isaan darare sakaalisan sakaalaa san ciree akkamitti tana bira dabarra jedhee irratti hojjechuun nama amma waa baraterra jirti. Keessattuu warri waa qalamaan hin barreessine yookaan afaan hedduu beene jedhu qaanyii isaaniiti jechuudha. Waggaa 50 kun ka isaan qaanyeessu. Kaleessa namni afaan hedduun dubbanne namoonni argitee afaan ofii qofa haasa'u ka qawwee argitee otomaatika hin qabne diina akkasitti cafacaasee har'a warri afaan hedduu haasofne nuti doktora nuti beeka akkas ufiin jennu diriirfannee biyyaan baate inni uummanni keenya gabroomuun salphina kennaa jedhu. Salphina uummata kennaa ta'uu kanarra warri waa barate qaanfachuu qaba maal ta'e jechuu qaba jechuudha. Doktorummaa ta'e innallee dhoofachuu qabna beekumsa kennallee dhoofannee gabbuunee uummata keenyaaf waa dalaguu qabnaa jechuudha. Kanaafuu argitee qabsoo argitee sooraa keessatti dalagame uummanni baalee argitee dargaggoo baalee jedhamee argitee ijoollee baalee jedhamee ka socho'aa ture hundi isaatu argitee diddaa warroota yoo san dideef diddaa dhugaatii bakka ga'uu dhabuuf dirmannaan dhabamuu irraa jechuudha. Uummata keenyaaf dirmannaan dhabuun waliigalatti namni argitee tokkummaa dura ummata Arsii sanuu mara otoon ta'in cinaa qofaan deemaa ture malee ummanni keenya yumarri isaatu isaan hin hordofne jechuudha. Isaan hin deeggarre isaan bira hin dhaabbanne bifa addaatiin irratti olole deemaa ture jechuudha. Akkuma san akkuma jaarraa irratti deemaa ture argitee adda bilisummaa Islaama Oromoo irratti akka deemaa ture waaqa irratti illee argitee tokkummaa irratti deemaa ture. Ka gandaati akkasiiti jedhaa turan. Ka gandaa ta'uu baatee ka akkamii akka ta'u ka ummata Oromoo yoo hin ta'in ka ummata eenyuu akka ta'u haga ammaa ummanni Oromoof gaafatee agarre jechuudha. Warroonni argitee nuti lakkii ummata akkasiitiif deemna akkana jedhee olola gaafsan ummata san irratti oofee jaarraa diigee tokkummaa kanallee argitee haga danda'een dhiibaa dhaqee olola irratti oofaa ture hojiin isaanii yoo eessa geetten gaafii ummata Oromooti jechuudha. Waan namni tokko lama deebisu miti dura dhaabbachuu dhabuu irraa osoo gaafsa wajjin dhaabbanne jechuun seenaa nama dhugaa beekuti. Nama Oromoo gabrummaa tanatti argitee gabrummaa keessa jirra jedhee uf argeeti jechuudha. Warroonni diinaaf dalagan yeroo maraa sanirraan seenan. Kanaafuu ammallee taanan ummanni keenya dubartiin teenya haawwotii fi abboonni wanni isaanirraa eegamuuf wanni isaanirraa barbaachisu wal caqasuu wal dhaga'u